Video kanarratti barnoonni ani isin barsiisuudhaaf dhufe baay'ee waan isin fayyadu waan guddaa waan isiniif ta'uu danda'udha kabajamtoota. Egaa kabajamtoota hordoftoota video kana keessatti namoota moobaayilii isaanii kaameraa qabu hundaaf waan fayyaduun qabadee dhufe. Isin maal fayyadamtu? Isin YouTube fayyadamtu moo Facebook dha moo Instagram dha moo TikTok dha? Namoonni baay'een TikTok yeroo ammaa kana fayyadamaa jiru. YouTube irratti namoota baay'eetu ta'aa jira. Facebook irraas namoota baay'eetu hojiiwwan adda addaa hojjetaa jira, video hojjechaa jira, video maxxansaa jira. Kana hunda hojjechuudhaaf garuu waan tokkotu isin barbaachisa. Innis isinitti himaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya namoonni yeroo jalqabaatiif video kanarratti na argaa jirtan Shimee Maanin jedhama. Baga nagaadhaan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Barnoonni keenya inni har'a waan adda ta'edha. Innis maalidha Shimee namoonni jettaniif application kind mastery. Application kind mastery hanga har'aa isin beektanii miti. Isaa miti. Application adda ta'in isinitti agarsiisa. Application Professional 2021 application pro bara 2021 kan TikTok dhaaf, YouTube dhaaf, Facebook dhaaf, Instagram dhaaf fi social media wan birootiif video haala profession ta'in isiniif qindeessuu danda'u computer caala kan isinitti toluu danda'u. I think computer caala natti tola. Kind mastering jechuudha. Kun kan ammaammoo anis ergan argee guyyaa muraasa isan isiniif qooduudhaaf dhufe namni baay'een YouTuberoonni keessattuu namoonni video kamii hojjedha warri Instagram, TikTok irratti illee hojjetan video keessan miidhagaa gochuu, video keessan bakka barbaadanitti muruu, bakka barbaadanitti waan barbaadanitti dabaluu ni barbaadu jechuudha. Kana gochuudhaaf applicationii kana baay'ee isiniif murteessaa fi barbaachisaadha jedhee waan yaadiif abbaa meegaabaaytii 100 olii guys kind mastery applicationii tokkichi as dura kan isin fayyadamtan abbaa 64 abbaa 78 abbaa 36 abbaa 94 kind mastery gosa garagaraatu jira. Namoonni play store keessaa kind mastery download gootanii fayyadamaa jirtanii fi fayyadamaa turtan dogongora. Applicationii sirrii kind mastery isaa miti. Isa mallaqaan gurguramu isa profession ta'e isinitti agarsiisa. Kana booda bilisaan kafaltii tokko malee download godhatanii bilbila keessan irraa ni qabaattu. Akkamitti akka download godhatan isinitti agarsiisa. Egaa kabajamoo barnoonni keenya jalqabee jira. Jalqaba irratti applicationii Chrome bilbila keessan irra jiru bana. Akkuma bantaniin iddoo search barii kanatti bigbole.com jedhaatii barreessaa. bigbole.com haala kanaan erga barreessanii booda search godhaa. Okay. Amma bigbole.com nuuf banee jira kabajamtoota. Akkuma applicationii bigbole yookiin website bigbole isiniif baneen akkana gadi bukoota gara xumuraatti gadi koota wantoota asirratti argitan bitachuu ni dandeessu. Asirrattis gurguruu ni dandeessu. Waa'ee dhaabbata bigbole ni beektu jechuudha. Tajaajila birootis dhaabbanni kun waan kennuuf applicationoota adda addaatis dhaabbata kanarraa buufachuu waan dandeessaniif akkamitti akka buufattaniin isinitti agarsiisaara. Applicationin ajaa'ibaa kanarraa kun jechuudha. Iddoo kanatti argama. Iddoo black jedhu kana bigbole keessa ni beektu. Iddoo kana tuqa. Akkuma tuqxaniin beeksisni isinitti dhufuu danda'a. Yeroo beeksisni isinitti dhufe ofirraa cufa close kan jedhu tuqa. Yoo barbaadan immoo open jedhaatii beeksisicha fayyadamuu ni dandeessu. Okay, close jennee cufnee jirra. Yeroo kana fuula kanatti nu dabarsa. Kun fuula haaraadha jechuudha. Iddoo kana tuqa. Akkuma gara naceetaniin meenuu kan jettu tana tuqa. Yeroo achi tuqxan app store kan jedhu argitu. As keessatti apps store kuusaa applicationoota jechuudha. Iddoo kana tuqa. Iddoo kana akkuma tuqxaniin kunoo kind master pro 2021 argattanii jirtu. Iddoo kana irra tuqaa yoo barbaadan suuraa kana irra gadi tuqaa. Hayyee amma applicationii keenya buufachuudhaaf wanti nu hafe tokko illee hin jiru kabajamtoota. Amma filannoo sadiitu nu dhufa. Kunis download jedha, kunis download jedha, kunis download jedha. Kanneen sadeen keessaa gonkumaa kanaa fi kana hin fayyadaminaati. Kan xumuraa kana fayyadama. Kan xumurarraa kana fayyadama. Jarjartanii namoonni tokko akkuma argitaniin kanatti hin bu'ina. Okay? Download APK Pro version 5 kan jedhu kana isa kanarra gadi tuqaa. Okay, yeroo isa kanarra gadi tuqxan haala kanaan isin gaafata. Iddoo kana download kan jettu tana filadhaa. Hayyee. Amma applicationin keenya abbaa meegaabaaytii 100ti. Download ta'uu jalqabee jira isinitti agarsiisa. Iddoo kanarra gadi tuqa. Iddoo kana detail kan jettu tana tuqa.
Okay, detail kan jettu yeroo tuqxan abbaa meegaabaaytii 100 asitti meegaabaaytii 100 qabxii 97 jedha akkuma argitan jechuudha. Kun appilikeeshiniin keenya download nuuf ta'aa jira jechuudha kabajamtoota. Appilikeeshiniin keenya akkuma download nuuf ta'een amma gara bilbila keenyaa ni feenaa jechuudha. Okay, appilikeeshiniin keenya amma download nuuf ta'ee jira waan ta'eef isuma kanarra gadi tuqna. Yeroo kana install kan jedhu filanna. Kabajamo wanti sin dogongoruu hin qabne armaan dura appilikeeshiniin KineMaster bilbila keessanirra yoo jiraate isa bilbila keessanirra uninstall godhaatii balleessa. Egaa appilikeeshiniin keenya gara bilbila keenya fe'amaa jira. Hanga bilbila keenya irratti fe'amuuf obsaan eeguu qabna. Appilikeeshiniin kun abbaa meegaabaaytii 100ti waan baay'ee of keessatti dabalataan qaba jechuudha kabajamtoota. Amma appilikeeshiniin keenya gara bilbila keenyatti fe'amee jira. Open jennee seenna. Akkuma open jettanii seentaniin haala kanaan isiniif bana appilikeeshinoonni KineMaster kan biroo haala kanaan isiniif hin banan jechuudha. Erga haala kanaan isiniif banee booda agree jedhaani. Allow. Egaa amma appilikeeshiniin keenya hojii hojjechuudhaaf qophii isaa xumuree jira jechuudha. Gara hojiitti galuu qofatu nu hafe. Yeroo kana akkanatti slaayidii garana dabarsa. Okay, amma start jettuun haala kanaan yeroo isiniif dhufe start. Waan ajaa'ibaa of keessaa qaba appilikeeshiniin kun no jedhaan iddoo kanatti no. Okay, amma create new jedha. Create new kan jettu tana tuqxu jechuudha. Kana filattu jechuudha. Create new. Amma yeroo as keessa seentan wanti adda wanti appilikeeshinoota armaan dura beektanirra adda isa godhu kun filannoo as keessa jirudha kabajamtoota. Asitti YouTube'idhaaf, asitti TikTok'idhaaf, asitti Instagram, ammas YouTube'idhaaf fayyadamuu ni dandeessu viidiyoo kanaan edit gochuudhaaf. Kunneenis akkasuma jechuudha. YouTube'idhaaf fayyadamuu yoo barbaadan kunoo as TikTok'idhaaf yoo ta'e as jechuudha. Warri TikTok'ii kana fayyadama, warri Instagramii kana fayyadama, warri social media biraa, warri Facebook'ii faa kana fayyadama. Okay, warri YouTube'ii kana fayyadama. 16 qabxii 9 kan jedhu kun HD size dha jechuudha. Size isaa okay. Isan gadi tuqa. Isa gadi tuqeen isinitti agarsiisa. Isa akkuma gadi tuqxaniin jechuudha. Asitti next kan jettu tuqxu. Next. Amma KineMaster'n keenya hojii jalqabuudhaaf homtuu wanni hafeen jiru jechuudha. Viidiyoo keessan akka barbaadanitti itti galchitanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kabajamoo viidiyoo kanarratti barnoonni isiniif kennaa ture baay'ee isin gammachiisa jedheetiin abdadha. Turtii hanga ammaa na wajjin taasiftaniif galatumaa ulfaadha. Viidiyoo birootiin deebi'eetiin dhufa. Bye bye.